Jechi of barbaaduu jedhu baratamaa ta'ullee barbaaduu kan jedhu kun garuu waan badeef yoo ta'e ta'a waan ta'eef sirrii natti hin fakkaatu. Fakkeenyaaf mana keenya keessa yeroo dheeraaf fireemiin footoo hin qulqulloofne tokko hanga suuraan namoota irra jiran adda baafachuu hin dandeenyetti xuraa'eera yoo ta'e maali wanti goonu? Silaa ganaa fireemii suuraa biraa barbaacha hin jirru. Just daaraa isa irra jiru san sooftii yookaan carqiin yoo irraa haxoofne namoonni footoo irra jiran sun sirriitti nutti mul'atu. Jireenyis akkana. Nutu eessattuu hin banne. Of barbaaduu jechi jedhu waan badeefi jechuudha. Kanaafuu nuti maali kan goonu of agarsiisna. Waan daaraa xiqqoon haguugame haxoofnet of agarsiisna. Kanaafuu har'a kanaa soonu ofii keenya akkamitti akka agarsiisuu yookaan immoo jecha baramaa ta'een ofii keenya akkamitti yaa barbaannu mata duree jedhuun ta'a. Wantan barbaadu hin beeku yoo jette amma wanti walitti himnu kun mallattoo yookaan faana baay'ee siif kenna. Akkasumas waan barbaannu akka argannuuf karaalee nu gargaaran nu beeksisa. Kanaafuu hanga xumuraatti waliin turaan affeerra kooti. Namoonni baay'een gaafa kaayyoo isaaniif carraaqan ennaa argitan ani hoo kaayyoon jireenya kootii maali? Isaan abjuu isaaniif ni fiigu ani hoo wanti barbaadu maali jennee akka of gaafanne shakkii hin qabu. Kuni waan baratamaadha. Gaafin kun jireenya keessatti murteessaadha. Wanti murteessanis akkas jennee gaafachuu keenya. Ani hoo yoomi kaayyoo jireenya kootii kanan argadhu jedhanii gaafachuun waan baay'ee murteessaadha. Sababni isaa namni hin gaafanne deebii argachuu hin danda'u. Wanti hunduu kan ka'u gaafii irraayi. By the way, kan akka nama kaayyoo jireenyaa hin qabne caalaa nama sodaachisu hin jiru. Shororkeessitoonni addunyaa kana irra jiranuu kaayyoo qabu. ISIS, Al-Shabaab, Boko Haram warri jedhaman isaanuu addunyaa shororkeessuu kaayyoo godhatanii yoo ka'an nuti kaayyoo jireenyaa maaliif hin qabaan? Soorjariin tokko eenyu waliin akka lolu, akkamitti akka lolu, akkamitti akka ittisu, akkamitti akka haleelu osoo hin beekin gara dirree waraanaa hin deemu. Nuufis jireenya dirree waraanaa murtii jabaa itti taasisnudha. Maaliif akka jiraannu, maal akka milkeessuu barbaannu, garam akka deemnu yoo hin beekne haala hamaa keessa jirra. So kanurraa eegamu maal akkan barbaadu beekuun barbaada jechuun gaafachuu qofa. Viidiyoo kanaan wanti qophaa'e immoo akkam goonee waan barbaannu yookaan kaayyoo jireenya keenyaa akkamitti akka argannu karaa lamaan isinittan hima. Qoffaadhaaf bu'uura kanaaf ta'u qorannoo biyya Ameerikaatti taasifame tokko. Qorannichis maal jedha seetan? Nuti cufti kan beeknu kan namoottu hin himanne amala parsantaa 25 ta'u qabnaa jedha. Dhibbarraa jechuudha. Kan nama biraatti hin himne dhoksaadhaan kan qabu. Achirraan immoo amala keenya kan nutis namoonni biroos waliin beeknu parsantaa 25 jedha. Kana jechuun nuti waa'ee keenya kan beeknu parsantaa 50 ta'ee jechuudha. Jechuun parsantaa 25 namoonni biroo beeku parsantaa 25 nu cufti beeknaa jechuudha. Kanaaf parsantaa 25 namoonni biroo waa'ee keenya kan beekan garuu kan nutti hin himne isaan kan beekan nuti garuu kan hin beeknedha. Kanaaf parsantaa 25 namni kamiyyuu hin beeku rabbi tu beekaa jedha qorannoon achitti gaggeeffame kun. Qorannoon kun san qofa jedhee hin dhiisne xumura irrattis gaafa qorannoo isaa goolabu akkas jedha. Namni hiriyoota isaa waliin maatii isaa waliin hariiroo gaarii qabu yookaan namoonni waan jedhan ati jabina akkanaa qabda dadhabbina akkanaa qabda warra jedhaniin kan dhaggeeffatu yoo ta'e waa'ee isaa parsantaa 50 kan beeku san irratti yaada namoota tilmaama keessa yoo galche parsantaa 75 waa'ee isaa beekuu carraa qabaa jedha. Baay'inaan immoo warri milkii akkanaa argatan warra bultii godhatanii jedha. Garuu warri amma viidiyoo kana laaltan bultii yookaan hiriyaa gaarii qabaachuu dhabuu dandeessu. Garuu yoo xiqqaan of argachuu baay'ee wanti barbaaddan maal akka ta'e beekuu yoo barbaaddan wanti godhuu qabdan kana. Kanaan dura namoonni waa'ee keessan wanti wabii bahan hin dhabamu. Fakkeenyaaf maatiin kee yeroo jabina kee wayii itti dinqisiifatan hin dhabamu. Or guyyaa itti siqeeqan hin dhabamu. Mana barumsaa or waajjira hojiitti amala kee isheen sun baay'ee na ajaa'ibsiisti yeroon siin jedhan hin dhabamu. Isaan kun paartii keenya jabaa nutti himan jechuudha. Kana jechuun namoonni biroo waa'ee keenya wabii waan nuuf bahan irra deebinee yaaduun of waliin haasa'uun waan barbaannu beekuu ni dandeenya. Garuu kana jechuun namoonni waa'ee keenya waan yaadan kaayyoo jireenya keenyaa ta'uu qaba jechuun miti. Kaayyoo jireenya keenyaa argachuu keessatti yookaan waan barbaannu beekuuf taatoo dureen nu ta'us namoonni biroon gargaartota keenya ta'uu ni danda'u.
yookaan addatti of mul'isuu of agarsiisuuf namoonni biroos nu gargaaruu danda'u. Namummaa keenya namoonni biroos karaa garagaraan nu hubachiisuu ni danda'u. Kun isa jalqabaati. Yoo goolamnu namoonni biroo waa'ee keenya waan beekan haasa'an nutti himan hundaa wal simsiisnee waa'ee keenya yaaduu jechuudha. Jabinaa fi laafina keenya ni beekna. Ana kanatu na gammachiisaa jennee murteessuu ni dandeenya jechuudha. Nu murteeffanna. Karaa inni lammaffaa waan barbaannu ittiin beeknu isinitti himuu koon dura jecha Henry Ford jabaa isiniin haa jedhu. My best friend is one who brings the best in me jedha. Kana jechuun hiriyaa shaggaan kan amala shaggaa keessa koo jiru baasee natti mul'isu yookaan natti agarsiisu jechuu isaati. Egaa addunyaa tana irratti amala keenya beestii ta'e baasee nutti mul'isuuf kan akka kitaabaa hin jiru. Kanaafuu kitaaba dubbisuun dirqama. Garuu gaafiin tokko ni ka'a. Ani kitaaba dubbisuu hin jaaladhu. Garuu namoonni baay'een innaa kitaaba dubbisan yoon argu waa'ee waan dubbisan sanaa innaa haasa'an yoon dhagahu baay'een inaafa. Ani yoo milaata akka isaanii kanatti kanan dubbisu maal yoon godhe naaf wayya jechuu dandeecha. Kitaaba dubbisuuf waan godhuu qabdan gabaabsee isinitti haa himu. Yeroo baay'ee waan haaraa gaafa jalqabnu waan jaalannu irraa jalqabuu akka qabnu gorfama. Fakkeenyaaf namoonni tokko ani barnoota akkan jaaladhu kan na taasise barsiisa baayoloojii keenya keemistirii jechuu danda'u. Inni osoo akkasitti na barsiisuu baate barnoota hin jaaladhu ture yookaan naachuraal saayinsii kanan seene dhiibbaa barsiisa fiiziksii fi maatisiin narratti uumaniin ennaa jiran ni dhagahama. Kana jechuun barsiisonni baayoloojii fi fiiziksii isaan barsiisan kun yeroo baay'eetti jireenya isaanii keessaa ni bahu. Garuu haal tokko barnooticha jaalachuu waan jalqabaniif isaan jiraachuu baatanis jaalalli sun keessa isaanii hin bahu. Kitaabnis akkanuma kan jaalannu irraa jalqabuu ni dandeenya. Silaa namni kamuu kolfuu hin jibbuutii maaliif kitaabilee nama kofalchiisan irraa hin jalqabne koomika buuku warra ta'an irra yookaan immoo kitaabilee qoosaa itti baay'atu irraa jalqabuu ni dandeenya. Warra istaandaap koomedii caalaa nama kofalchiisan garuu keessas kan waan hubachiisan ni jiru. Kanaafuu kan jaalattan irraa yoo jalqabdan kitaaba dubbisuun keessan hin oolu. Kitaaba dubbisuun dirqama. Ofii keenyas achi keessatti ni arganna. Xumura irratti kaayyoon keenya maal akka ta'e hin dagatina. Maal akka barbaannu beekuu yookaan kaayyoo jireenya keenya bira gahuudha. Namoota barteen isaanii muuxannoon hojii akaadaamik ekspiriyaansiin isaanii bu'aa ba'iin sheep isaan gochuu yookaan kaayyoo isaanii biraan gahuu ni danda'a. Namoonni dubbisanis beekumsa ammana hin jedhamne waan argataniif bakka barbaadan sana yeroo gabaabaa keessatti gahuu ni danda'u. Tokko immoo kitaaba sana yoo nan jaaladhe guyyaa tokkotti dubbisee nan fixa jechuu danda'u. Gaafiin tokko sun gaafadha. Namni tokko waggaa guutuu guyyaa guyyaan yoo sagantaa baafatee ispoortii hojjete wayyamoo kan waggaa guutuu guyyaa tokkotti yoo hojjete kan jijjiirama fidu. Kan waggaa guutuu guyyaa tokkotti yoo hojjete dhukkubsataa ta'uu isaati. Garuu waggaa guutuu sagantaan yoo hojjete jijjiirama barbaadu sana ni argata. Kitaaba dubbisuunis irree sammuu keenya jabeessuuf waan ta'eef al tokkotti dubbisuu qofa yaaduun hin qabnu. Yoo dandeenye guyyaa guyyaan dubbisuu qabna. Maaf fuula 2 yookaan 5 hin taane? Kana jechuun guyyaa guyyaan dubbisuu of barsiisaa jirra jechuudha. Dhuma irratti osoo hin beekin bartee godhanna, osoo hin dubbisin gaafa oolle nu dabbaruu jalqaba. Dubbisuu bartee waan godhanneef waan barbaanne hundaa ni dubbisna. Kitaabilee koomeedii, roomaantik jechaa turre dhiisne amma kitaabilee saayikooloojii, filosoofii osoo nu hin hafin dubbisuutti ceena. Maal jechuudha? Namni waggaa guutuu ispoortii hojjetu tokkichuma isaan irra deddeebi'ee hin hojjetu. Barteen isaa dandeettii isaa gaafa dabalu ispoortii gosa garaagaraa hojjechuu jalqaba. Nutis dubbisa innaa bartee godhanne kitaabilee garaagaraa dubbisuu ni dirqamnaa jechuudha. Kaayyoo keenya akkuma dura dubbanne daaricha xaragnee of mul'isuudha. Kanaaf dubbisuun nu gargaaraa, itti fayyadamaa. Hanga ammaatti waan waliin turtaniif galatoomaa. Viidiyoo biraan hanga wal agarrutti. Baay'ee.